Ergaa Phaawulos gara warra Galaatiyaatti erge. Boqonnaa 1. Nagaa. An Phaawulos namoota biraa yookiis karaa nama tokkoo utuun ta'in Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaa isa Kiristoosiin du'aa kaaseen ergamee nagaa koo, nagaa obboloota anaa wajjin jiran hundumaas waldoota kiristaanaa kutaa biyya Galaatiyaatiif nan dhiyeessa. Waaqayyo Abbaan keenya, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Kiristoos akka fedha Waaqayyo Abbaa keenyaatti bara hamaa isa si'anaa kana keessaa nu baasuudhaaf jedhee sababii cubbuu keenyaaf dabarsee of kenne. Bara hamma bara baraatti Waaqayyoof hoqubaan haa ta'u. Ameen. Barsiisa Wangeelaa akka walii hin waldhaalle of eeggachiisuusaa. Sakaraa ayyaana Kiristoos isin waamerraa galagaltanii akkas ariifattanii gara Wangeela kan biraatti goruu keessaniif nan dinqisiifadha. Wangeelli biraallee hin jiru. Garuu namootni isin waldhaalchisanii Wangeela Kiristoos garagalchuudhaaf barbaadan tokko jiru. Haa ta'u iyyuu malee ani yookiis ergamaan Waaqarraa tokko Wangeela sanuu isin kanaan dura isinitti himnetti kan gargar baay'oo isinitti hime abaaramaa haa ta'u. Akkuma an kanaan dura dubbadhe ammas immoo keessa deebi'ee nan dubbadha. Eenyullee Wangeela isa isin fudhattanitti kan gargar baay'oo isinitti hime abaaramaa haa ta'u. Anamma namoota moo yookiis Waaqayyoon tole jechisiisuudhaafan dubbadha ree? Yookiis namoota gammachiisuu nan barbaada ree? Ammayyuu utuun namoota gammachiisee hojjetaa Kiristoos hin ta'un ture. Akka itti ergamaa Gooftaa ta'e himuusaa. Ammas yaa obboloota koo, Wangeelli inni an lallabe waan namni of keessaa fuudhee dubbate akka hin ta'in isinittan hima. Yesuus Kiristoos anatti mul'achuu isaatiinan Wangeelicha argadhe malee an namatti isa hin fudhanne, namnis anan barsiifne. Amantii warra Yihuudootaatti qabamee yemmuun jiraachaa ture, garmalee waldaa Waaqayyoo ari'achaa bal'eessuudhaafis ama'aa akkan ture dhageessaniittu. Yihuudoota akka kootii warra akka amantii warra Yihuudootaatti jiran keessaa hiriyoota koo nan caalan ture. Seera muka abbaa keenyaatiif caalchisee nan hinaafan ture. Waaqayyo garaa haadha kootii jalqabee na fo'achuutti, ayyaana isaatiinis na waamuutti gammade. Yeroo ofii jaallatettis warra saba isaa hin ta'in gidduutti isuma Wangeela godhee akkan lallabuuf ilma isaa kana yemmuu anatti mul'ise, an duraan dursee mareedhaaf gara nama foon uffatee hin dhaqne. Gara warra na dura ergamoota ta'aniittis Yerusaalemitti ol hin baane. Garuu biyya Arabaa dhaqee Damaasqootti nan deebi'e. Ergasii waggaa 3 turee Phexrosii wajjin wal baruudhaaf Yerusaalemitti ol ba'een guyyaa 15 isa bira ture. Yaaqoobiin obboleessa Gooftaarraa kan hafe ergamoota warra kaan keessaa tokko iyyuu hin argine. Kunoo waan an isiniif caafu keessatti hin sobu. Dhugaa Waaqayyooti. Ergasiin gara kutaa biyya Sooriyaaf Qiliqiyaa dhaqe. Waldootni kiristaanaa biyya Yihuudaa fuula koo hin beekan turani. Garuu isa warri kaan namichi inni takkaanuu ari'achaa ture amantiidhuma isa dur bal'eessuudhaaf dhama'aa ture sana lallabaa jira jedhan duwwaa dhaga'an. Isaanis sababii kootiif Waaqayyoof hoqubaa dhiyeessaniiru. Boqonnaa 2. Phaawulosiif ergamoota warra kaan. Ergasii waggaa 14 booddee Barnaabaasii wajjin Tiitoosiin of duukaa fudhadheetan deebi'ee Yerusaalemitti ol ba'e. Akkan achitti ol ba'uuf Waaqayyo mul'ata waan anatti agarsiiseef nan naqe. Warra achi jiranitti waa'ee Wangeelaa isa an warra saba Waaqayyoo hin ta'initti lallabu ibseen itti hime. Dadhabbiin koo inni darbe, inni ammas kan waa'ee hin baafne akka hin taanetti warra geggeessituuttis qoofni itti himeera. Miiltoon koo Tiitoos iyyuu
utuma nama Giriikii ta'ee jiruu akka anna qabatuuf hin giddisiifamne. Obbolootni sobduuwwan warri karaa malee dhufanillee kana barbaadanii turan. Isaan kun birmadummaa nuyi karaa Kiristoos Yesuus qabnu gaadanii gara garbummaatti nu deebisuudhaaf dhoksaatti nu gidduu lixani. Garuu dhugaan wangeelaa akka hin tuqamnetti isiniif dheeguudhaaf nuyi battala tokkollee isaan kanaaf abboomamuudhaaf of hin laanne. Warri geggeessituun kun waan fedhan yoo ta'an iyyuu Waaqayyo waan hin loogneef anaaf garagarummaa hin godhanne. Warri geggeessituun kun isa kan kootiitti homaa hin daballe. Qooda kanaa akkuma wangeela warra seera dhagna qabaa eegan biraan ga'uun Phexrositti adaraa kenname, wangeela warra seera dhagna qabaa hin eegne biraan ga'uun anatti adaraa akka kenname argan. Isuma ergaa warra seera dhagna qabaa eegan biraan ga'uudhaaf Phexros keessaan hojjetutu warra saba Waaqayyoo hin ta'in biraan ga'uuf immoo ana keessaan hojjete. Akkasumas Yaaqoob, Phexrosiif Yohannis warri geggeessituu ta'an akka utubootaatti ilaalaman ayyaana anaaf kenname hubatanii hidhata ta'uu keenya argisiisuudhaaf harka wal qabanneerra. Barnaabaasiif an gara warra saba Waaqayyoo hin ta'inii akka dhaqnu, isaanis gara warra seera dhagna qabaa eeganii akka dhaqan waliif galleerra. Isaan waa'ee hiyyeessota gargaaru duwwaa akka yaadan nutti dubbatani. Anis immoo wanti an gochuuf dhama'uu isuma kana. Anxookiyaatti Phexrosii wajjin wal diduusaa. Yeroo Phexros gara Anxookiyaa dhufe garuu hojiinsaa kan itti farachiisu waan ta'eef ijatti ittiin nan morme. Jarri tokko Yaaqoob bira utuu hin dhufin dura inni saba Yihuudoota hin ta'in keessaa warra amananii wajjin nyaachaa ture. Erga jarri kun dhufanii garuu warra seera dhagna qabaa eegan waan sodaateef deebi'ee warra wajjin nyaachaa ture sanatti gargar ba'e. Yihuudootni warri kaanis Yihuudoota warra hin ta'inii wajjin nyaachuun bal'eessaa akka ta'e fakkeessanii isaa wajjin ka'ani. Barnaabaas iyyuu fakkeessaa isaanii kanaan harkifamee ture. Garuu dhugaa wangeelaa duukaa daandii qajeelaarra akka isaan hin deddeebine yemmuun arge hunduma isaanii duratti Phexrosiin, ati Yihuudii taatee akka Yihuudiitti utuu hin ta'in akka nama Yihuudii hin ta'initti erga jiraattee attamitti warra Yihuudoota hin ta'in akka Yihuudootaatti jiraachuudhaaf giddisiiftaree nan jedhe. Yihuudootnis warri Yihuudoota hin ta'inis amantiidhaan fayyuu isaanii. Nuyi dhalootaan Yihuudoota malee warra Yihuudoota hin ta'in warra cubbamoota miti. Utuma ta'uuyyuu namni tokkollee Yesuus Kiristoositti amanuudhaan malee wanta seerri isarraa barbaadu gochuudhaan Waaqayyo duratti qajeelaa ta'ee akka hin lakkaa'amne hin beekna. Nus wanta seerri namarraa barbaadu hojjechuudhaan utuu hin ta'in Kiristoositti amanuudhaan qajeelota taanee akka lakkaa'amnuuf Kiristoos Yesuusitti amanneerra. Wanta seerri namarraa barbaadu gochuudhaan namni tokkollee qajeelaa ta'ee hin lakkaa'amu. Egaa nuyi karaa Kiristoos qajeelota taanee lakkaa'amuudhaaf yaalaa utuu jirruu ofii keenyaayyuu cubbamoota taanee yoo argamne Kiristoos hojjetaa cubbuuti jechuudhaaree raawwatee akkas hin ta'u. Garuu waanan diiga deebisee yoon dhaabe an ofii kootii seerarra daddarbaa ta'uu koo argisiisuu kooti. An Waaqayyoof jiraachuudhaafan karaa seera jalaa du'e. An Kiristoosii wajjin fannifameera. Egaa si'achi Kiristoos isa ana keessaatu jiraata malee anatu jiraata miti. Jireenya an amma fooniin jiraadhu immoo Ilma Waaqayyoo isa na jaallate ofiisaas dabarsee isa anaaf kennetti amanuudhaan nan jiraadha. An ayyaana Waaqayyoo gatii hin dhabsiisu. Namni qajeelaa ta'ee lakkaa'amuun seeraan utuu ta'ee yoos Kiristoos akkasumaan du'e kaa. Boqonnaa 3.
eebba amantii jala yookiis abaarsa seeraa jala jiraachuu. Isin yaa warra wallaalota Galaatiyaa, fannifamuun Yesuus Kiristoos akka waan caafamee rarraafameetti ija keessan dura ture. Kana deebitanii akka wal'aaltaniif eenyutu qoricha isinitti godhee? Waan seerri isinirraa barbaadu gochuudhaan immoo yookiis wangeela dhageessanii itti amanuudhaan hafuura qulqulluu fudhattanii? Kana duwwaa isinirraa baruu nan barbaada. Attam akkas wal'aalota taatu? Hafuura qulqulluudhaan jalqabdanii amammoo yaada fooniitiin raawwachuu barbaadduu ree? Waan baay'ee akkasii mi'eeffachuun keessan wanta waa'ee hin baafneef ture ree? Waa'ee baasuu dhiisuu duwwaa yoo ta'eefoo? Isa seerri isinirraa barbaadu waan hojjettaniif immoo yookiis wangeela dhageessanii waan itti amantaniif Waaqayyo hafuura isaa isiniif kennee hojii aangoo isaa isin keessatti hojjetaa. Abrahaamiin yoo ilaalle inni Waaqayyoon amanate, kunis qajeelummaatti lakkaa'ameef kan jedhu caafameera. Egaa warri amanan Abrahaamiif ilmaan akka ta'an hubadhaa. Waaqayyo warra saba isaa hin ta'in amantiidhaan qajeelota gochuuf akka jiru duraan dursee caaffata qulqullaa'aa keessatti dubbachiiseera. Inni Abrahaamiin sabni hundinuu si'iin hin eebbifamu jedhee duraan dursee misraachoo itti himeera. Egaa warri amanan Abrahaam isa amane wajjin hin eebbifamu. Warri waan seerri isaanirraa barbaadu hojjechuu isaanii abdatan abaarsa jala jiru. Caaffatni qulqullaa'aan namni wanta macaafa seerichaa keessatti caafame hundumaa gochuutti qabamee hin jiraanne abaaramaadha in jedha. Namni tokkollee hojii seeraa raawwachuudhaan Waaqayyo biratti qajeelaa ta'ee akka hin lakkaa'amne mul'ataadha. Namni amantiidhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa ta'ee jireenya dhugaa in jiraata in jedha. Seerri garuu amantiirra hin dhaabatu. Haa ta'uyyuu malee namni wanta seerichi barbaadu hojjetu ittiin in jiraata kan jedhu caafameera. Kiristoos immoo nuuf jedhee abaaramaa ta'uudhaan abaarsa isa seerichi nutti fiduu jalaa nu fureera. Akkuma caafamee namni mukatti rarraafame abaaramaadha in jedha. Eebbi Abrahaam argate karaa Kiristoos Yesuus saba Waaqayyoo warra hin ta'in hundumaaf akka kennamuuf hafuura isa Waaqayyo abdachiises amantiidhaan akka fudhatnuuf Kiristoos nu fureera. Seerri abdii akka hin diigin mul'isuusaa. Obboloota koo, waan naannaa keenyatti hojjetamu yoo ilaalle dhaamsa namni du'uuf jedhu kennu erga seeraan fudhatamee booddee eenyullee gatii hin dhabsiisu yookiis waatti hin dabalu. Egaa Waaqayyo Abrahaamiif hidda isaatiif abdii kenneera. Caaffatni qulqullaa'aan akka nama baay'eedhaaf dubbatamutti hiddoota hin jedhu. Kan nama tokkoof dubbatamutti hidda jedha. Innis Kiristoosi. Kana jechuun koos seerri inni waggaa 430 booddee kenname sun abdii sana bal'eessuudhaaf kakuu Waaqayyo duraan dursee galee ture diiguu hin danda'u jechuu kooti. Fayyina argachuun seeratti hidhameera yoo ta'e immoo si'achi abdii Waaqayyootti hidhamuu hin danda'u. Haa ta'uyyuu malee Waaqayyoo kennaa ayyaana isaa Abrahaamiif karaa abdii sanaa kenneefi. Egaa seerri maaliif dhimma baasa ree? Hamma hiddi inni abdichi gara isaa ilaalu dhufuutti. Seerri irra daddarbuun maal akka ta'e mul'isuudhaaf dabala ta'ee kenname. Seerri ergamoota Waaqayyootiin karaa namicha isa isaaniif namoota gidduu dhaabbatee kenname. Inni gidduu dhaabbatallee tokkoof hin dubbatu. Waaqayyo garuu tokko. Seerri amantiidhaaf nama qopheessuusaa. Egaa seerri abdii Waaqayyoo abdachiiseen hin mormaaree? Kun matumaa hin ta'u. Seerri nama jiraachisuu danda'uutu kennameera ta'ee seera eeguudhaan qajeelummaan in argama ture.
Abdiin Yesuus Kiristoositti amanuudhaan akka argamuuf kenname. Warra isatti amananiif akka raawwatamuuf caaffatni qulqullaa'aan waan hundumaa cubbuu jalatti boojisiise. Utuu amantiin hin dhufin dura hamma gaafa inni mul'ifameetti booji'amnee harka seeraa jalatti hidhamnee turre. Nuyi amantiidhaan qajeelota taanee akka lakkaa'amnuuf seerri adabduu keenya isa gara Kiristoositti nu geessu ture. Amantiin erga dhufee garuu nuyi si'achi harka adabduu jala hin jiraannu. Amantiidhaan isin hundumti keessan karaa Kiristoos Yesuus ilmaan Waaqayyooti. Warri Kiristoositti dabalamuudhaaf cuuphamtan Kiristoosiin akka uffataatti uffattaniittu. Karaa Kiristoos Yesuus isin hundumti keessan tokko. Yihuudii yookiis Giriikii, garba yookiis birmaduu, dhiira yookiis dubartii gidduu garagarummaan hin jiru. Erga kan Kiristoos taatanii yoos isin sanyii Abrahaami. Waan Waaqayyo abdachiises hin argattu. Boqonnaa 4 Ijoollee Waaqayyoo ta'uu. Karaa tokko immoo namni qabeenyaa abbaa isaatii darbee argachuuf jiru qabeenyaa sana hundumaa irratti gooftaa yoo ta'e iyyuu hamma ijoollummaa isaatti jirutti hojjetaarra hin caalu. Hamma barrii abbaan isaa mureef ga'uutti harka warra isa guddisaniif warra isa bulchuuf adaraan itti kennamee jala in tura. Nuyis akkasuma hafuuraan ijoollee yeroo turretti gurguddoota hafuurota biyya lafaa kanaatiif hojjetoota turre. Barri murameef sun yeroo guutetti garuu Waaqayyo ilma isaa ergee innis yeroo ergame dubartii irraa dhalate. Seera jala galfame. Inni warra seera jala jiran furuudhaaf nuyis ilmaan Waaqayyoo taanee akka guddifamnuuf kana godhe. Isin ilmaan isaa ta'uu keessan argisiisuudhaaf Waaqayyo hafuura ilma isaa isa abbaa jedhee waammatu garaa keenya keessatti erge. Egaa ati si'achi karaa Waaqayyoo garbicha miti, ilma malee. Erga ilma taatees qabeenya abbaa keetti darbitee argachuuf jirta. Warra Galaatiyaatiif dhimmuusaa. Isin dur utuu Waaqayyoon hin beekin warra uumama isaaniitiin waaqayyoolii dhugaa hin ta'iniif akka garbaatti hojjechaa turtan. Amma garuu Waaqayyoon beekuu bira erga geessanii caalaatti iyyuu Waaqayyo biratti erga beekamtanii attamitti immoo deebitanii hafuurota dadhaboodhaaf of hin dandeenye kanatti galagaltanii akka garbaatti hojjechuu fi barbaadduree. Guyyaa baatii buusaa bara keessaa yeroo waggaa tokko addaan baaftanii sodaattanii hin eeggattu. An akkasumaanan isinitti dadhabe jedhee waa'ee keessaniif nan sodaadha. Obboloota nana, an dur akka keessan hin ture. Isinis immoo akka koo ammaa akka taataniif isin nan kadhadha. Isin homaa anatti hin balleessine. An si'a jalqabaa wangeela yeroon isinitti lallabe dhukkubsataaf dadhabaa akkan ture isin iyyuu hin beektu. Egaa akki an itti ture yoo isin qoreyyuu isin akka ergamaa Waaqayyootti akka Kiristoos Yesuusitti na simattan malee ana hin salphisne yookiis ana hin tuffanne. Dhageettiin yeroo sana isin gammachiise sun eessa dhaqeree? Utuu danda'amee ija keessan of keessaa baaftanii anaaf kennuyyuu hin jaallattu akka turtan an isiniif dhugaa nan ba'a. Ergasii immoo dhugaa isinitti dubbachuu kootiinan diina keessan ta'eree. Jarri tokko yaada isaanii baay'isanii isinirra kaa'ataniiru. Garuu waan gaariidhaaf miti. Isinis yaada keessan isaanirra akka kaa'attaniif addaan isin baasuu hin barbaadu. Waan gaariidhaaf yaada namarra kaa'achuun garuu yeroo an isin bira jiru duwwaadhaaf utuu hin ta'in yeroo hundumaaf isiniif gaariidha. Yaa ijoollee koo, hamma Kiristoos isin keessatti mul'atutti, hamma isin deebitanii ijoollee koo taatanitti an akka dubartii deessuutti nan ciniinsifadha.
amma waa'ee keessaniif waanan godhu waanan waldhaaleef utuun isin biratti argamee afaanuma kootiin isinitti dubbadhee isin buufadhee nan hawwan ture. Fakkeenya Aggaariif Saaraa. Isin warri seera jala jiraachuu barbaaddan wanta seerri jedhu immoo hin dhageessanii? Anatti himaa. Abrahaam ilmaan 2 qaba ture. Tokko dubartii garbummaa jala jiraatturraa, tokko immoo dubartii birmaduurraa akka godhate caafameera. Inni tokko akkuma fedha foonii duwwaatti ishee garbittiirraa dhalate. Inni kaan garuu abdachiifamee ishee birmaduurraa dhalate. Ammas kun fakkeenya, dubartootni sun fakkeenya kakuu lamaaniiti. Isheen duraa, isheen ijoolleen ishee garbummaa keessatti dhalatan Aggaar, isheen fakkeenya kakuu isa tulluu Siinaa irratti dhaabateeti. Aggaar isheen tulluu Siinaa isa biyya Arabaa keessa jiruutti fakkeeffamte sun fakkeenya mandara Yerusaalem ishee amma namoota ishee wajjin garbummaatti jirtuuti. Yerusaalem isheen Waaqa keessaa garuu birmaduudha. Isheen haadha keenya. Caaffata qulqullaa'aa keessatti dubartii ishee abbaan manaa duukaa jiru caalaa isheen abbaan manaa hin dhabde jedhee dhiise ijoollee baay'ee waan qabaattuuf ati yaa ishee dhabdee ala hin godhatin haftee gammadi. Ati yaa ishee takkaa hin ciniinsifatinii guddisii gammaduu kee dhageessisi kan jedhu caafameera. Ammas yaa obboloota koo, akkuma Yisihaaq isinis ijoollee abdii Waaqayyooti. Haa ta'u iyyuu malee yeroo sana inni akka fedha foonii duwwaatti dhalate, isa akka fedha hafuuraa Waaqayyootti dhalate akkuma ari'ate, har'as immoo akkasuma hin ta'a. Garuu caaffatni qulqullaa'aan maal jedhaa? Ilmi garbitittii ilma ishee birmaduu wajjin ala hin hirmaatu waan ta'eef garbitittiif ilma ishee baasi in jedha. Egaa yaa obboloota koo, nu ijoollee ishee birmaduuti malee kan ishee garbittii miti. Boqonnaa 5. Birmadummaa argatan akka eeggatan gorsuusaa. Birmadummaatti akka jiraannuuf Kiristoos birmaduu nu baase. Kanaaf itti jabaadhaa dhaabadhaa. Deebitaniis waanjoo garbummaa jalatti hin qabaminaa. An Phaawulos, isin dhagna yoo of qabsiistan Kiristoos homaa waa'ee akka isiniif hin baafne isinitti nan hima. Namni amnaa of qabsiisu seera guutummaatti eeguun akka isarra jiru keessa deebi'ee dhugaa nan ba'aaf. Isin warri seera eeguudhaan qajeelota taatanii lakka'amuu barbaaddan Kiristoosiin ofirraa kuttaniittu. Ayyaana Waaqayyoo irraas kuftaniittu. Nuyi karaa hafuura qulqulluu abdii qajeelotatti lakka'amuu amantii keessaa eeggachaa jirra. Kiristoos Yesuusiif amantii jaalalaan hojjetutu gatii qaba malee agna qabachuu yookiis dhanna qabachuu dhiisuu miti. Isin gaarii gootanii dubbii dhugaa duukaa bu'aa turtani. Amma garuu dhugaadhaaf akka hin abboomamneef eenyutu isin dhowweree? Dhugaadhaaf akka hin abboomamneef sababii kan isinitti ta'e Waaqayyoo isa isin waame miti. Raacitiin xinnoo ishee guutummaa bukichaa hin bokoksa. An karaa Gooftaa isin waan tokkoon anatti yaadaan gargar akka hin baane nan amanadha. Eenyuyyuu yoo isin raase adaba isaaf ta'u in argata. Garuu obboloota koo, ammayyuu seerri anna qabaa akka eegamu utuun nan lallaba ta'ee hamma ammaattiyyuu maaliifan ari'atama ree? Yoos fannoon Kiristoos namootatti gufuu ta'uunsaa hin hafa ture. Namoonni warri isin raasan kunis utuu xu'aashii of godhanii in wayya ture. Obboloota koo, isin birmadummaadhaaf waamamtan yoo jalanaan waliif ergamaa malee birmadummaan keessan yaada fooniitiif karaa hin kennin. Gootummaan seeraa dubbii tokkicha isa nama akka ofii keetiitti jaalladhu jedhuun in xumurama. Isin garuu yoo wal cicciniintan, yoo wal nyaattanis akka wal hin fixnetti eeggadhaa. Ija hojii hafuuraa kennuuf hojii foonii
An garuu hafuuraan geggeeffamaa jiraadhaa malee fedha foonii hin raawwatinaa nan jedha. Fedhi foonii hafuuraan hin morma. Hafuurris fooniin hin morma. Isin waanuma jaallattan akka hin gooneef isaan kun lamaan waliin hin mormu. Hafuurichaan yoo geggeeffamtan garuu isin seericha jala hin jirtani. Hojiin foonii mul'ataadha. Isaanis halalummaa, xuraa'ummaa, jireenya gadi dhiisii, waaqayyoolii tolfaman waaqessuu, qoricha namatti gochuu, diinummaa, qoccolloo, hinaaffaa, eekkamsa, ofittummaa, yaadaan gargar ba'uu, barsiisaan gargar cabuu, weennoo, machii, albaadhummaa, wanta kana fakkaatus akkuma an kanaan dura isinitti himee ture, warri wanta akkasii hojjetan mootummaa waaqayyootti galuu akka hin dandeenye ammas isinitti nan hima. Iji hojii hafuuraa immoo jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaa, of dhowwuudhas. Egaa seerri isaan kanaan mormu hin jiru. Warri kan Kiristoos Yesuus ta'an immoo yaada foonii hawwasaa fedhasaas fannisaniiru. Nuyi jireenya hafuuraatti yoo jiraanne hafuura kana duukaa bu'uu keenya. Egaa kottaa of dhiibduu, walitti naqxuu, walitti naaftuu ta'uu hin dhiifnaa. Boqonnaa 6. Ba'aa walii akka baataniif gorsuusaa. Yaa obboloota koo, namni tokko utuu ittiin yaadin cubbuu kamittillee yoo kufe, isin warri hafuuraan geggeeffamtanii jiraattan, hafuura garraamummaatiin akka isaa duriitti isa deebisaa. Garuu isinumtuyyuu akka hin qoramnetti of eeggadhaa. Ba'aa walii baadhaa. Akkasittis seera Kiristoos hin raawwattu. Namni waanuma tokkoof dhimma kan hin baafne ta'ee utuu jiruu, nama dhimma baasu yoo of se'e, inni of hin gowwoomsaa. Namni adduma addaan hojii ofiisaa qoree haa ilaalu. Yoos yaaduma ofiisaatii duwwaadhaan of jajuusaa malee namni biraa akka isa hin jajne arguuf jira. Namni adduma addaan waan ofiisaatii baatu qaba. Namni dubbii wangeelaa baruutti jiru wanta gaarii ofiisaatii qabu hundumaa barsiisaa isaa wajjin haa hirmaatu. Waaqayyo kan itti ga'isan miti yoo hin gowwoominaa. Namni waanuma facaasee hin galfataa. Namni akka yaada foonii isaatiitti facaasu, yaada foonii isaatii sanarraa badiisan galfataa. Akka yaada hafuuraatti kan facaasu immoo yaada hafuuraarraa jireenya bara baraa hin galfata. Yeroo isaatti humna utuu hin dhabin galfachuuf waan jiruuf ammas kottaa wanta gaarii ta'e gochuutti hin laafnu. Egaa akkuma fucha argannetti kottaa nama hundumaaf addumaan immoo warra amantii keessa jiraniif gaarii hin hojjennaa. Gara dhumaatti of eeggachiisee nagaa dhaamusaa. Kunoo amma fidala gurguddaadhaan harka kootiin isiniif caafuu kootii ilaalaa. Wanta namummaa namaa irratti alaan mul'atu argisiisuu warri barbaadan akka isin dhagna qabamtaniif isin hin giddisiisu. Isaan fannoo Kiristoosiif akka hin ari'atamne duwwaadhaaf kana hin godhu. Warri seera anna qabaa duukaa bu'an iyyuu seera hin eegane. Haa ta'u iyyuu malee isaan waan namummaa keessan irratti mul'atu kanaan of jajuu duwwaadhaaf anna qabachuu keessan hin barbaadu. An garuu fannoo gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa ittiin biyyi lafaa anarraa fannifame, anis biyya lafaa jalaa fannifame sanaan malee waan biraatiin of jajuun matumaa anaaf hin ta'u. Uumama haaraa ta'utu lakkaa'ama malee anna qabachuun yookiis anna utuu hin qabatin hafuun waan tokkotti hin lakkaa'amu. Nagaaniif araarrii warra akka karaa haaraa kanaatti deddeebi'anirra Israa'el Waaqayyorras haa jiraatu.
Egaa an godaannisa madaa isa Yesuus qaba ture namummaa koorraa waanan qabuuf si'achi namni tokkoyyuu ana hin rakkisin. Ayyaanni Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos hafuura keessanii wajjin haa ta'u. Yaa obboloota koo. Ameen.